السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما يركفون كبجمو في جالة همتوتا هردفتوتا سيف channel irratti warroonni nu hordoftan hundi keessanoo akkam nagaha jirra jirtu qaqaaliwwan ilmaan Oromoo hundi keessanoo bakkuma jirtan maratti nageenyi kiyya isin haqa qabu isin jecha egaa har'allee deebi'ee dhufeen jira barumsa ajaa'ibaatti akka qabaadhee isiniif dhiyaadheen jira. Innis maal ni hojjettan haala footoo haala ajaa'ibsiisaa ta'een ittiin hojjetachuu dandeenyu kan waliin taha hanga xumura qophii kiyyaatti share like subscribe gochuun waliin turaan isin jedha. Gamoonuma warroonni maatii seed channel ittiin dabalamin akka maatii seed channel dabalamtuun isin affeereen jiraan isin jedha. Egaa application kan argachuudhaaf Play Store keessan keessa inni sheentanii akkasumallee description box jala sineefin haliin kisai achumaan sheentanii haala salphaatiin buufachuu dandeessanii warroonni Play Store keessan keessa buufachuu barbaadanillee isin agarsiisa. Urgaa Play Store keessan keessa sheentanii booda bakka search kanarratti kunoo akkana jettanii barreessanii jechaafis kuno ka jalqabaa kananini short photo editor collect maker kuno isa kana irratti ni dhoytanii jechaadha. Egaa kuno nama update na gaafachuu jira. Update ganamoon isa godha amma gaa isheenis na agarsiisu meeti. Egaa irra ni sheentanii jechaadha. Egaa haala kana irra sheentanii booda kuno bakka kana ni dhoytanii jechaadha. Egaa application kun bal'aadha immoo wanni beekuu qabdanii asirratti hin dhoytanii jechaadha. Suuraa fidachuudhaaf deemu jirra. Gallery bakka jedhu kanarratti ni dhoyna kaameraa kuno ka amma ka'amu asuma keessaan ka'anii ka hojjetan yoo barbaadan as keessaanii gallery keessan keessa bitachuu barbaadan immoo asirratti ni dhoytanii jechaadha. Amma nan dhaha kinoo egaa haala kanaan dhaheen booda bakka suuraan keessan jiru ni deemtanii jechaadha. Amma fakkeenyaaf eessa keessaan qaba asirraatiin qaba fakkeenyaaf kamiin san agarsiisa. Fakkeenyaaf suuraa artistii keenya kabajamaaf jaallatamaa kana artistii Caalaa Daggafaa irratti ni dhoyna. Egaa haala kana irratti dhoyneen booda nu fidaa jechaadha. Egaa kunoo haala kanaan nu fideera. Haala kanaan nu fideera amma ni filattanii jechaadha. Asirratti egaa dhoyneen booda saayizisaa ifa hanga barbaadan itti daatanii jechaadha. Kanallee kunillee haala kanaan ni diimessaa jechaadha. Akka barbaadanitti hojjetachuu dandeessanii jecha isinillee kanarra bareechitanii kunoo haala kanaan akka barbaadanii jecha. Egaa kana guutuu irra deemtanii akka barbaadanitti saayizisaa hamma nu gaha jettan isin nu beektanii irra deemtanii guuttattanii jechaadha. Akka ajaa'ibaatti kanarra ni tolfachanii. Beeksisni kanaa kun immoo yeroo isinitti dhufe ni eeggattanii hanga xumurutti saniin booda bakka X kanarratti ni dhoytan jechaadha. Egaa haala kanaan bakka X kanarratti dhoynee kaaneerra amma kuni guutuun isaa sangarsiiserraa wadhu gaa'e hanga malee takka irraa dhiisee sin agarsiisa. Sinimmoonu keessa deemtanii settingii baay'ee of keessaa qaba laaluu dandeessanii jechaadha. Amma keessa deemee takka sin agarsiisa. Fakkeenyaaf asirratti ni dha'a. Asirratti kunoo haala kanaan akka barbaadanitti irratti tolfachuu dandeessanii jechaadha.
akka barbaadanitti. Egaa kun immoo nuuf hin ta'u yoo jettan kalaara isaa jijjiiruu feetan kaffeetan irra kaatanii feetan kana kaffeetan irra ugaa kaataniin booda isa gamanaa kanarra baatanii kalaarii isaa akka barbaadanitti jijjiiratanii jechaadha. Kalaara isaa akka isinii danda'ametti akka jaalatanitti irra kaatanii. Egaa amma kana irraa deebina kan biraallee sin agarsiisa. Dhiifama beeksisa wayiiti inni eeggannaa hanga xumurutti kunoo xumuree jira. Isa kana dhawinee keessaa baana. Gaala kana keessaa baaneen booda ni amma fakkeenyaaf haaluma duraanii saniin asirratti ni dhawna jechaadha. Barbaadaaf jedhanuuti. Kanallee haala kana egaa irra kaattaniin booda kalaarii isaa bakka amma kalaar jedhu kanarratti ni dhawitanii achi booda haala kanaan inni jijjiiratanii jechaadha. Haala kana akka barbaadanitti jechaadha. Asiin immoo baagiraawundii isaa jechaadha. Hudduu duuba suuraa kana waan feetan kaa'uu dandeessanii haala kamiin isa jedhuun kunoo asirratti kalaar bakka jedhu kanarratti qalama isaa ni jijjiirtanii jechaadha. Qalama isaa jijjiirrachuu dandeessan. As deebitanii kalaar bakka jedhu kana baagiraawundii bakka jedhu kanarratti immoo hudduu duuba isaa waan feetan kaa'uu dandeessanii jechaadha. Kunoo haala kanaan kaffeetan irra kaa'achuu ni dandeessanii jechaadha. Kunoo akka ajaa'ibaattis ni jedha nama boonsa kun. Haala kanaan ka barbaadan irra ni kaa'atanii jechaadha. Isintu filatan sun filannoo keessanii kanallee ni jijjiirtanii jechaadha. Kana kalaara isaanii jijjiirra gaa'e. Egaa haala kanaan jijjiirranneen booda bakka kanarratti ni dhawinaa jecha raayitii kanarratti haala kanaan nuuf tola jennee fakkeenyaaf yoo xumurree jiraanne asirratti ni dhaabnaa jechaadha. Bakka X kanarratti ni dhawitanii immoo egaa haala kanaan dhawitanii raawwattaniin booda gamanumaan barreeffama wahii immoonu kunoo haala kanaan waan feetan irra kaa'uu dandeessanii waa hedduu qaba. Waan barbaadan irra kaa'achuu dandeessanii jechaadha. Keessaa deebi'ee fakkeenyaaf barreeffamas tekisti kunoo barreeffamas irratti barreeffachuu dandeessanii jecha fakkeenyaaf caalaa kunoo haala kanaan irratti barreesseen jira jechaadha. Egaa haala kanaan barreessee dhaadheen booda immoo filachuu ni dandeessan immoo akkaataa waan isaati. Kanallee kunoo barreeffama haala kanaan jijjiirratanii jechaadha. Akka isinitti bareedanii fakkeenyaaf amma kanarratti hadhiisuu kanarratti egaan dhiiseen booda kunoo bakka kanaan hin dhaa jechaadha. Bakka raayitii kanarratti beeksisni kun immoo ni jira. X kana dhawitanii jechaadha. Waan sin lakkaa'u amma lakkaa'ee raayitutti eeggatanii bakka X kana ni dhawitanii jechaadha. Egaa haala kanaan amma suuraa silatti eeggatanii fi amma yeroo wal biratti ilaaltanii kun akka ajaa'ibaatti itti shenneerra jechaadha. Egaa asirratti barreessitanii raattaniin booda
egaa waa hunda xumartanii raatanii asirratti ni dhootanii save bakka jedhu kanarratti ni dhootanii save erga gootanii kaataniin booda haala kanaan save nuuf taheeraa jechaadha. egaa amma goone kana ni argannaa jechaadha gaalarii keenya keessa isheenneeti. fakkeenyaaf kunoo amma dalagne kana inni egaa isinitti dheeressee barnooti keenya har'aa kana fakkaata. hanga barumsa biraatii walitti deebinutti nagaa naaf turan isin jedha. waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadha.